Tole shamarka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtuu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee aayebbifamu haajajamuu galanni waaqa keenya waaqa jiraataadhaaf haa ta'u daawwattoota kiyyaa chaanaala kiyyaaf aaraa warri taatan subscribe godhaatii gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jenna daawwattoota koo baay'ee isin jaalladhu baay'ee isin kabaju galatoomaa isiniin jedha tokko waan tan dhufeef waan tokko isinitti mufne jechuudha sarpiraayisii ween isinitti ma anaaf garuu naasuudha isiniif immoo sarpiraayisiidha jechuudha baay'ee rifadhee jira na'ee jira laayikii tuqaatii na dhaggeeffadha akkam jedhee akkan isinitti mu'an hin beeku siiresiidha jechuudha daawwattoota kiyya waan namaas miti waan wakoon isinitti ma waan tokkotu ta'ee jechuudha wanti ta'e sunis maal akka ta'e isinitti hima laayikii tuqaatii na duukaa bu'a daawwattoota ko akka dhiyootti mucaa da'ee ni beektu miti hin beektu jedhee yaada dhiyootti mucaa da'eera gara ji'a jaafixee torba seeneera jechuudha gaafa 26 akka Itoophiyaatti kalandarii akka Itoophiyaatti guyyaa 26 ji'a torbaffaa isaa seenee jechuudha jaafixee torba seenee jechuudha kana keessatti maaltu uumame isiniin jedha isiniif garuu ani baay'ee rifadhe jechuudha ufaanis na qabee jira mucaa koos qabee jira biiftuu bichaa fi mul'unaa bichaa sun qabamne amma yoona isaa wal bira rafu daawwattoota kiyya maaltu uumame baay'ee rifadhe jechuudha baay'ee tokko homaa miti waan dhufe immoo gaa amiin jedhanii fudhachuudha biiftuunis hin dhageenye ana bira jirti garuu akka ishin dhageessu illee hin barbaanne iyyuu mul'unaanis waan dhagaye tokko iyyuu hin qabu akka inni dhaga'us hin barbaadu amma jechuudha viidiyoo kana yoo akka tasaa viidiyoo argan hin beeku dubbachuu illee hin barbaanne jechuudha yaa waaqa maa furdattee naan jechaa turtanii jechuudha shakka warra shakkitaniitu warra shakkine immoo shakkuu qabdu jechuudha furdina koo keessatti yaa amma mucaan hoosisasi uqqachuun qabaayyuu garuu furdachaa jira jechuudha nama gara baay'ee furdachaa jira jechuudha naan galu baay'ee furdadheera ergasii immoo baay'ee qannaseera amma immoo ergan dahee maaluma furdadhee jedhantu yaadda'een ture jechuudha baay'ee furdadhee jira jechuudha furdina koo sana immoo sarpiraayisii sirriitti ta'a jedhee yaada ana immoo baay'ee rifadhee naan mana hospitaala deemeen tureyyuu samoona jechuudha beebiin lammataa sadaffaa dhufaa jira jechuudha toon beekin yoo fedha waaqayyo ta'eetu beebii sadaffaan dhufaa jira jechuudha beektuun na ilaalti maali beeku beeku mucaa argachaa jirra ammas daawwattoota kiyyaa otoon hin yaadiin otoon hin beekin ammas mucaan sadaffaa dhufaa jira jechuudha waan gochuu hin danda'amu baay'ee rifadhe jechuudha mul'unaan kana dhageenye mul'unaan isa duraayyuu turii naan jechaa ture jechuudha amma garuu otoon beekiin otoon karoorsiin wanta akkasii uumame jechuudha maal gochuu jirare homaa gochuun hin danda'amu bakka wanti godhamu tokko illee jiru nagaadhaan hiikamuudha ulfa ta'ee jira jechuudha sarpiraayis bakka ulfa ta'ee jira mucaan ji'a torba amma kan ji'a 3 naan jedhanii jechuudha kan ji'a 3 iyyuu ta'ee jira baabbaan ji'a 4 ta'ee garaatti naafee jechuudha argitanii baabbaan koo kennuun jechuudha ji'a 4 ta'eetu garaatti naafee jira jechuudha baay'ee rifadhe jechuudha maaliif mucaan kun otoo hin ka'iin ammas immoo wanti biraa uumamuun ulfaata jechuudha ulfaata mucaa baachuu jira inni kun xiqqoo ishee ol hin guddanne
kana ganaa utuunni kun ji'a saddeetiin seenin ji'a torbaffaasa 26 darbe sun dheengadda kana jechuudha. Yaa jaafixee torba seenee jechuudha. Amma dheengadda ofin shakkee jechuudha. Ofin shakkee wanti dhufuu qabumtuun dhufne wanti ta'uu qabumtuun taane animmoo wanti qaamni ko furdachaa dhufe ofin shakkee jechuudha. Sini galee of shakkeetanii ka'ee dhaqee jechuudha. Hospitaala kittibbatan geessa mucaa'een sobee fudhee dhaqee jechuudha. Gaafa naqu ulfaanaan jedhan jechuudha. Ati ulfaa walirra of eeggachuu qabdurraa of eeggadhu naan jedhanii jechuudha. Nanna'ee maayinni isiniin jechuu barbaadu. Nan rifadhe baay'ee tokko rifadhe otoo hin beekinnaa kun uumamu. Amma mulunaatti maal jedhe akkanimmoo waan hin beeku. Mulunaan ammatti ganaa jechuun daabbariin jira. Inni kun daabbariin bitamaa fi daabbariin jira, saamunaan jira, qibaatiin jira, baaziliiniin jira, nyaanni jira, uffanni jira. Wanta baay'ee barbaachisa daa'ima jechuudha. Yaa daa'ima waaqayyotu guddisa sattis immoo baajata ishiin dhalattu malee baajata kan baasu waaqayyoodha bakka. Baajata kan baasu waaqayyoodha. An akkasitti fudhadheera of amansiiseera jechuudha. Amma naan itti immoo elektiriikii inni qabatu an hin beeku jechuudha. Abbaan biiftuu waan inni gochuu jiru an hin beeku. Kunoo garaan koo ammas guddatee jira xiqqoo maan jedhu an ofirratti hin beekne boorciidha jedhee gaafa naqu jechuudha. Kunoo xiqqoo kof jedhee jira jechuudha amma. Inni manni an eenyuttuu jechuudha. Garuu erga nagahee guyyaa 3 moo waan ta'ee an eenyuttuu himadhee jiru garuu kof jedhee jira jechuudha. Sini galee kof jedhee jira. Akka umtuu dhufu maa gochuu hin danda'amu. Kennaa waaqayyooti. Mucaasa kana kennaa jedheera. Ammas dhiirraa dhufu garuu dhiirri haa dhufu. Biiftuun dubarachaa turteeyyuu amma yoo carraafi tole yoo dubara waaqayyo nagaa isaa eegu jabaadhu. Mucaa nagaa qabu siifaa kennu haati na eebbisa. Waaqayyo na gargaara yaada waagaa kanumaan isiniin jechuu barbaada. Otoon hin beekin fagaadheera jechuudha. Biyya Arabaashiin ture sana waaqayyo na kiisuu barbaadees natti fakkaata. Waanuma gaariidha. Waan tokko itteenyuun ta'u jechuudha. Nan gammadan karaa koo jechuudha. Daawwattoota kiyya kana keessan jira. Waan baay'ee jira. Homaa miti. Isiniin jedha jechuudha. Isiniifis immoo dabalee daa'ima isinii haa kennu. Kennaa caalu daa'ima jedha sagalee waaqayyoos. Kennaan caalu daa'imadha yookiin mucaadha jechuudha. Mucaa yookiin mucayyoo jechuudha. Kana keessa jirra. Hamaa miti. Otoo hin beekin nanuu faffagaadhee jira. Isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Waaqayyo immoo nuti karoorsinaa nuti yaannaa waaqayyo immoo hin xumuraa. Abbaan hojii waaqayyoodha. Kana fakkaata kana keessa jirra. Mulunaan innaan itti maal akka jedhu maal akka godhu viidiyoo dhos keessanii waraaba. Maal jedha laatan hin beeku garuu naannoodha. Maa of gatteen hin jira. Kanan siniin jedha. Raayikee osanitti bubaadhe maa of gatteen hin jira jechuudha bakka. Isaan daa'ima garuu barbaadan jaalata mulunaani jechuun egaa anis dadhabbii irraa dhufee dadhabbii umatti galee takkaan boqodhuu naan jechaa ture durayyuu jechuudha. Boqonnaa si barbaachisaa hojii irraa dhuftee naan jechaa ture kan Dubaayii dhufeenii jechuudha. Dideetaniin egaa mucaa koo daadhe. Ammas immoo maal akka inni jedhu ammas immoo mucaa wajjiniin eenyu taataa maan boqottuu naan jechaa jiraayyuu. Ammas kun dhufee kun dhalate maal goonare tu gochuu hin danda'amu. Kanaan isiniin jedha daawwattoota keenyaa barri rukutamaa jira. Kana mulunaa biiftu akkanatti afaan keetiin bahin ishee akkatti miti kanatti barri rukutamaa jira. Mulunaadha dhuga mulunaa dhufee jira. Daawwattoota kiyyaa nagaan oolaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Mulunaa dhufee jira chao. Maggaarajaa funatti mul'atu. Mulunaatu hojiidhaa dhufe misaa laaqanaaf dhufe jechuudha. Chao nagaan oolaa oolmaa gaarii isiniif